Bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u isiniin jedha. Akkuma beekamu yeroo dhiyoo dhimmi baay'ee xiyyeeffannoo argatee dhimma waraana Filisxeemii fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa jiru. Egaa namoonni baay'een yaada adda addaa kennaa jiranii, akkasuma immoo biyyoonni waraanaan ta'ee akkasuma immoo diinagdeedhaan addunyaa kana irratti humna qabanii kallattii tokko goruudhaan tokko qeequu irratti argamu. Keessattuu waraana Ameerikaa ilaalle yookiin biyya Ameerikaa kallattimaan Israa'eliin deeggaraa jirti. Haa ta'u malee kaayyoon Ameerikaa Israa'el qofa deeggaruu osoo hin taane biyyoota baha Eeshiyaa dinagdeedhaan dadhabsiisuudha. Akkasuma immoo harka lafa jalaatiin faayidaa isiif ta'u oolfachuudha. Namoonni baay'een ammoo dhugaa kan qabu Filisxeem ta'uu waan hubatee jiruuf, akkasuma immoo biyyoonni humnoota qaban kan akka Raashaa, Iraan, Chaayinaa faa, Noorz Kooriyaa kunniin Filisxeemiin bira dhaabbachuudhaan Filisxeemiin akka deeggaramtu yaada kaasaa jiranii. Sababni isaas egaa uummanni Filisxeemii yeroo baay'ee hojii jireenya isaaniif ta'u geggeeffachuu irratti hin argamanii maaliif lubbuu kiyyaan naa baasu jedhaniiti baqachuu irratti argamu. Humni Israa'el xiyyaaraadhaan magaalaa Gaazaa keessatti lammiilee Filisxeemii baay'ee ajjeesaa akka jiru miidiyaaleen gabaasaa jiranii. Akkuma beekamu immoo sa'a 24 kennitee erga turteetii waraana lafootti seentee akka jirtu miidiyaaleen guyyaa har'aa irraa kaasanii akka gabaasaa jiran quba qabna. Egaa uummanni Filisxeem haqa qabuu fi biyya isaa keessa jiraataa ture irratti haqa isaa dhabee akka baqatuuf kan taasise seexanni guddaan addunyaa kanaa Ameerikaan jechuudha. Hojii duguggaa sanyii Filisxeem irratti gaggeessaa jiru. Biyyoonni Filisxeemiin deeggaran biyyoota daangaa irraan kan hafe jechuudha. Liibaanos akkasuma immoo biyyoota akka Siiriyaa irraan kan hafe Liibaanos keessatti gariin Hizboolaa Israa'el irratti dhukaasa banuu eegalee jira. Egaa rokkeettiiwwanii fi misaayiliiwwan baay'ee itti erguu jira. Akkasuma immoo Gaazaa keessatti kan argamu humni Hamaasis hojii ajaa'ibaa hojjetaa jira akkuma argitan. Kunis maalidhaa uummata isaatiif da'oo ta'etti hanga humna isaatti hojii raajii hojjetaa jira. Kanaanis injifannoo argatutti haa jiraatu malee uummanni Gaazaa keessa jiraatu uummanni Filisxeem baay'ee miidhamaa akka jiru miidiyaaleen gabaasaa jiranii. Egaa waraana kanaaf furmaanni maal akka ta'e biyyoonni saayidiin qaban yookiin gara tokkotti hin jenne yaada araaraa, yaada waliigaltee fi mariidhaan furmaata argachuu irratti waliigalanii isarratti marachuu jiranii. Fakkeenyaaf Turkii fudhachuu dandeenya. Filisxeemis hin deeggarti irra caalatti nagaa fi araaratti irratti waan amantuu fi hojii kan hojjetaa jirti. Ta'uu baannaan ammoo waraanaanis Filisxeemiin bira dhaabbadheen deeggara waan jedhu jennu akkasii qabanii. Iraan ammoo Ameerikaa waraana kanatti kan seettoo taate nutis wanni dhaabbanne uummata keenya obboleeyyan keenya miidhamaa jiran ilaalluuf hin jiru jedhanii waraana isaanii leenjii ciccimoo irratti akka argaman miidiyaaleen gabaasu jiranii. Amma akka argaa jirtan miidiyaaleen baay'een gabaasaa jiranii humni Israa'el naannoo Gaazaa irratti dhukaasa banee jira humna lafootiin. Egaa dhiigni baay'een akka dhangala'u namoonni hedduun tilmaamaa jiranii. Maaliif humni lafoo kan wal argannaaniin lubbuu lammiilee nagaa naannoo san jiraniifis mararte akka hin qabne hubatamuu qaba. Kanaaf namoonni sadarkaa miidiyaatiin beekamtii qaban dhiibbaa uumuu irratti argamu. Kanneen ammoo Israa'el bira dhaabbatan ni jiranii. Humni tika waraana biyyoolessaa addunyaa kanaa NATO yookiin neetoo jedhamuun beekamu kallattimaan Israa'el humna ofirraa qolachuu self defensiidha malee waraana bantee jirtu jechuudhaan gara Israa'el goruuf yaalanii jiranii. Haa ta'u malee dhaabbanni mirga namoomaa yookiin tiifalma yookiin Human Rights Right kan jennuun jechuudha kallattimaan mormaa jiru. Humni
Israa'el fayyadamaa jirtu uummata nagaa irratti illee dhiibbaa akka geessaa jiruu fi duuga sanyii illee akka ta'e kaasaa jiranii. Maaliif jalqaba irratti Gaazaa akka humni ibsee nyaannis geejjibnis akkasuma humni Turkiin akka hin jiraanne gochuudhaan lammiileen hedduu bishaanis akka hin arganne irraa kutuudhaan akka miidhaman taasisaa jiranii. Kanaaf namoonni idil addunyaa hedduun amantii da'oo godhachuu osoo hin taane kun dhimma namummaatii, dhimmi Filisxeemiin nus hin galcha jechuudhaan Awurooppaa keessattis hiriirri garaagaraa bahamaa jira. Egaa biyya keenya Itoophiyaa keessattis yaaliin akkasiin jira. Hojiilee ajaa'ibaa hojjetamaa jiruun biyyoonni Saudi Arabiyaa keessa jiran gargaarsa nyaataaf dhugaatiitiif waan oolu mootummaan Saudi Arabiyaa illee yeroo miliyoona 20 akka arjoomee gabaasee jira. Biyyoonni idil addunyaa hundi isaanii karaa tiiktookitiinis akkaawuntii namoota garee koree kanaaf qophaa'e irratti galchanii uummanni Filisxeem akka lubbuudhaan baraaramu yaalaa jiranii. Uummanni guyyaa tokkotti baay'ee keessaa baqatee magaalaa Gaazaa keessaa yookiin biyya Filisxeem akka gadhiisetti himamaa jira. Egaa sirriitti kan hubatamuu qabu Filisxeem dhugaa qabdii. Dhugaa qabaachuu isii baroota 1948 irratti waraana irratti baname waraana duugaa sanyiitii. 1967 illee Ameerikaan deeggaramuudhaan waraanni Filisxeem irratti bante Israa'el duugaa sanyii geggeessanii jiranii. Inni kunis sanii wal fakkaataa sanirra hammaachuun oolu jedhanii maaliif boombii fosforesii jedhanis fayyadamaa jiran jechuudha. Kanaaf nutis kan jennu uummata Filisxeemitiif haqa rabbiin haa deebisuu fi rabbiin dhugaa isaanii haa kennuu fi humna isaan cabsuuf deemu irree ofiitiin rabbi haa cabsu. Egaa uummanni Filisxeem lubbuun jiraachuu qabu. Uummanni Filisxeem uummata addunyaa kana keessaa sanyii akka sanyii biroottis gammadee daa'imman isaa jiraachisee bashannanee amantii isaa geggeeffatee akka barbaade jiraachuu qabu waan ta'eef uummata saniif haqa rabbiin haa baasuu fi nutis du'aayin isin bira jirra. Rabbiin isaan gargaaru jechuun barbaanna. Egaa waraanni eenyuufis gaarii miti. Garuu qaamni waraana filatee itti deemamaa jiru keessaayyuu Ameerikaan Yuukireenis gatii kafalchiistee jirti. Waraanaan nusi duubaan jirraatti seen jettee waraanni namoonni miliyoona lakkaa'aman humna waraana dabalatee uummanni nagaas baay'een isaa ajjeefama akka ture Yuukireen keessatti yaadannoo yeroo dhiyootti hanga ammas waraanni sun dhaabanne. Dabalataanis Ameerikaan naannoo Taayiwaan irrattis yaalii taasisaa turte. Raashaan garuu obsaan bira darbuudhaan dhageessee jirti. Waraanni Raashaallee cimina guddaa akka qabu addunyaan kan raagduu fi dinagdeedhaanis Ameerikaa akka caaltetti himama. Egaa Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaa fayyadamuudhaan Kooriyaa kaabaa dha'uufis yaalaa turte. Kooriyaan kaabaa ammoo humna waraana cimaa waan qabduuf ofirraa qolachuu akka dandeessu miidiyaan waan ibsite tiriitii yookiin sochii waraanaa agarsiisaa turteef kun sodaa Ameerikaatti uumuudhaan kallattiinaan akka waraanatti hin seenne Ameerikaa taasisee jira. Haa ta'u malee humni waraana Ameerikaa cimina qabu kana Yuukireen irratti illee qisaasessee jira. As ammoo biyyoota garaagaraa irrattis waraana bobbaasee jira. Osoo har'a Raashaa yookiin Iraaniin akkasumas Filisxeem irratti yaalii waraanaa taasisee kallattiidhaan Raashaanis Chaayinaanis Iraan biyyoonni michuu Raashaa taate Ameerikaa dha'uuf duubatti akka hin deebine ibsaa jiranii. Kunis akka taamu miidiyaanis gabaasaa jira. Gama biraatiin ammoo Turkiinis biyyoota baha Eeshiyaa kanneen bira dhaabbachuudhaan Israa'el waraanuuf qophii irra akka jirtu kaasanii jiranii. Kanaaf injifannoon uummata haqa qabu uummata dhugaa Filisxeemiif haa ta'u isiniin jenna. Namoonni viidiyoo kana jaallattan hiriyoota keessanii sheer godhaa. Dhugaan uummata dhugaatiif haa galtu.